kaasee garuu kana isin akka qabaatu keenyaan isaatti immoo buna isaan affeeree jira. Amma kana isinitti himeera kaameraa fuulduratti qonnisuudhaadha. Garuu baraa himandee akkam jirtu hordoftoota chaanaalii kooti ani nagaa kooti jecha har'a oolmaan koo isin waliin iddoo hojii kan jira mana maxxansaa kan hojjedha maxxansaa kan hojjedha hojii kan hojjechaa waliin turre jechuudha. Ani garuu yeroo hedduu kaameraan nafuudha jiraate wannan beekure na wallaale haasa'uu hin danda'u jechuun qaanii miti garuu sodaan nama keessa nutti fakkaata. Wannan jechuun barbaadullee seeraan ibsuu hin danda'u garuu amma xiqqoo naaf wayii natti fakkaata. Amma ammaatitti viidiyoon hojjechaa turanii osoo ofiin argisiisin jechuudha kan hojjechaa ture maaliif nan sodaadha waan ta'eef na jalaa baduufaa danda'a waan hin beeku na jalaa bada jechuudha. Suuta garuu amma xiqqoo baraa kan jira. TikTok irratti garuu sodaadha dhugaa dubbachuudhaaf TikTok irratti akka barbaadetti video hojjedha. Garuu karaa yuutuubii ani dhiibuun jalqabe naannoo ji'a sadiiti. Viidiyoo 50 qaba garuu viidiyoo kanarratti baay'ee sodaadhaan jechuudha. Mul'isu fuula koo mul'isu nan sodaadha. Amma garuu xiqqoo nama hin fakkaatu. Fooyyessaan jiraama. Nagaadha. Akkam jirtu? Jira. Asin. Yoodha. Tokkodha. Siri kabda. Astimmo mi'a stationerii kan qabee jira. Stationeries nama jedha jechuudha. Wanna gurguramu tokko nama jedha.
stationery copies nan hojjedha jechuudha. Wifi jira. Caalaa garuu kan hojjedhu maxxansa jechuudha. Taappeellaan ala hin jiran jira. Maxxansa eegsisaadha. Iddoo kanas hin jira garuu baay'ee mul'ata. Maxxansa eegsisaadha. Taappeellaan garagalee immoo mana maxxansa eegsisaa jechuudha. Wanti ani hojjechaa jiru selfie standii manattaan dhiisee dhufe fiduu barbaadeen ture garuu natti hin tolle. Namatti hin tolle. Eroba ture romi harba eroba ture Isin afiru hindagal soalnya umumura garu sapi jahan gajah umumura sapi japi nak anak irganya ibudan ibu juga wali mana mereka yeroo tokko bracing ko akan barbaade ture hidhiin sochoosne gochaara amma garuu ofirraa baasufanii guyyaa fixeera. Guyyaan koo naannoo ji'a lama akkasuma kana fakkaata. Baasuun qaba baay'ee nama rakkisa bireessin baay'ee nama rakkisa dhugaa dubbachuuf jechuudha. Innillee jechuun kan koo baay'ee badaallee miti iddoo kana garuu xiqqoo banaa ture cinaadhaan jechuudha. Xiqqoo banaa ture inni akka duuduuf jedhee kana namni bireessii kana hojjechiise garuu baay'ee na rakkise dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Hin barbaachisu bireessii jechuun osoo danda'amee osoo hafee gaariidha jechuudha. Kalian punya na ergamira jira garira na ergami kalian kuni ama nagir edit bude file kuni kana hojjetame waan ta'eef achumarratti wanna barbaachisu edit godha malee akka haaraatti
publisher irratti yeroo baay'ee nagayaan hojjetan publisher irratti Adobe irratti sin hojjetama garuu publisher irratti hojjetan yeroo baay'ee sarratti IT waan bareef publisher irratti hojjechuu xiqqoo salphata jechuudha. Sana booda amma nama jechuun amma maamilli koo yeroo tokko hojjechiisu yeroo biraa yoo dhufutti protocol numberii fi guyyaa qofan jijjiirre jechuudha. Waan biraan jijjiiru maqaan akkuma jirutti ta'a. Isa eegan jijjiirre boodaan karaa maxxansaatti erga jechuudha. Wanni biraa wanni ni hojjetu jechuudha. Amma maaliin godha telegiraamiidhaan workshoppii ti erga jechuudha. Workshoppii naan qaba. Workshoppiin iddoo maashinii jiru jechuudha. Iddoo sanatti immoo akka maxxanfamu ijoollee afaan erga jechuudha. Lenas salam no ala file likella ala kanan wujud jechuudha. Mana matasa ilsaati waan hojjetamu kana jechuudha. Chaapan sinjira chaapan hojjetama chaapan akkana hin hojjetama gosa hedduutu jira chaapanii chaapaa gosa hedduu ni hojjetama jechuudha. Chaapaan akkasii injira awutomaatikii jedhama innis hojjetama hedduutu hojjetama jechuudha. Maxxansa adda addaatu hojjetama jechuudha. Warra hojjechiisuus barbaadan yoo barbaadan isheen kun immoo karaa iskiriiptoodha mallatteessuudhaa fi iddoo kanaan immoo tiitaarii qabdi jechuudha. Isheen kun tiitaarii jechuudha. As immoo peennadha jechuudha. Haala kanaan hojjechiisuu yoo barbaadan manni keenya banaadha jechuudha. Sagaleen kee yeroo baay'ee dhageessisuun isheen kunis tiitaariidha. Tiitaariidha isheen kunis jechuudha. Haala kanaan banamti iddoo kanatti jechuudha. Maxxansi isheen hojjetamu haala kanaan qabannaadhaafis namatti xixiqqoodha waan taatuuf jechuudha. Tiitaarii hojjechiisuu ni dandeessu. Piroodaakti jedhama. Hojjechiisuu ni dandeessu jechuudha. Tiitaarii wanni immoo biizines kaardii maqaa keessanii hojii keessanii kun hojjechiisuu ni dandeessu jechuudha. Baanarii beeksisa adda addaas ajajuu ni dandeessu jechuudha. Chaapaan gosa biraas kunuunsa jira. Irratti hojjetamu jiru xiqqoo gabaarraa ba'aa jira. Quality isaa baay'ee gadi bu'aa waan ta'eef chaappaan mukaa jedhama. Inni kun quality isaa xiqqoo gadi bu'aa waan ta'eef gabaarraa ba'aa jira jechuudha. Wanni biraa wanni isin keessatti
fakkaata manni maxxansaa koo jechuudha. Manni maxxansaa koo kan kooppii nan qaba, kooppiis nan kaasaa. Double A nan gurguraa, peennaa adda addaa nan gurguraa. Haala kanaan immoo kuffoo irratti immoo maxxansas ni hojjanna jechuudha. Haala kanaan maxxansas kuffoo irratti ni hojjanna jechuudha. Ishee kun immoo uffata dambii jedhamti. Isheen kun uffata dambiiti. Uffata dambii kanarratti immoo maxxansa adda addaas ni hojjanna jechuudha. Kana fakkaata jechuudha iddoon hojii koo. Kana fakkaata. Isheen kun immoo durboo maaramiiti. Haadha kooti isheen. Kana fakkaata jechuudha iddoon hojii kootii. Har'a iddoo hojii kootiin isinitti agarsiise. Garuu buna isin affeeruun qabaa ture. Qocoomii waan ta'eef yeroo biraa immoo bunan isin affeere jechuudha. Amma kana isinitti meera kaameraa fuulduratti qonnisuudhaadha. Garuu baraa dhufeera yaada kan mana buna amma kana isinitti meera kaameraa fuulduratti qonnisuudhaadha. Garuu baraa deemaa yaada. Isinis na jajjabeessitu galatoomaa jedha.